filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa Itoophiyaan adeemsisuuf deemtu irratti dhiyeenya gaafii abbaa biyyummaa ilaalchisee dhimma magaalaa Finfinnee kaafame qeeqaa fi mufii uumeeti jira. Kunis bakka bu'aan paartii badhaadhinaa ta'uun duula filannoo gaggeessaa kan jiru Dr. Biraanuu Magarsaa Leenjisoo Finfinneen tasabaa fi sablammootaati jechuudhaan dubbate hordofee yeroo ammantanaa yaadonni garaagaraa falmii uuman. Akeekkachiisaa sa'aatii 48 Ameerikaaf Iraaniin kennite wal qabatee Iraan deebii kennite. Ameerikaan imaamata viizaa haaraa baafteen Itoophiyaanotaaf sagantaan boondii hanga doolaara 15,000 akka ta'e beeksifte. Rakkoolee mallaqaa kaashii naannoo Tigraay keessatti mudataa jiru wal qabate mallaqa gabaa gurraachaa mallaqa Eertiraatiin hawaasni naannichaa daldalaa eegaluu isaanii gabaafame. Sababa xiqqaa tokkoon gara waraanaatti galuu dandeenya jechuudhaan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaant Jeneraal Taaddasaa Waradaa mootummaa federaalaa akeekkachiisuun dhaga'an. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu guyyaan irraa bitootessa 23 barri 2026 anneen amma isin dhageessifne hanga footoo Egeree Miidiyaati amma bal'ina oduutti aansinu. Dhiyeenya kana walfalmii paartilee siyaasaa jidduutti adeemsifameen bakka bu'aan paartii adda bilisummaa Oromoo kate Obbo Lammii Gammachuu Finfinneen eenyuti jechuudhaan morkataa isaa paartii badhaadhinaa bakka bu'aa Dr. Biraanuu Magarsaa Leenjisoo gaafateen Biraanuu Magarsaa Leenjisoo Finfinneen tasabaaf sablammoota uummata Itoophiyaati jechuudhaan dubbate qeeqaa fi walfalmii kaasuudhaan namoonni hedduun karaa miidiyaa hawaasaa garaagaraatiin yaada isaanii ibsan kan jiru. Heera mootummaa federaalaa Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Itoophiyaatiinis ta'e teessuma lafaatii fi seera biyyattiin ittiin bulaa turtiin magaalaan Finfinnee magaalaa guddoo teessoo mootummaa federaalaa akka taatee fi heera mootummaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwata 49 muraa tokko jalatti Finfinneen magaalaa guddoo teessoo mootummaa Itoophiyaa akka taate kan ibsu yoo ta'u haaluma kanaan keewwata 49 muraa 5 jalatti ammoo Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaatii fi handhuura Oromiyaa akka taate inni mirkaneessa. Kana malees heera mootummaa naannoo Oromiyaa tumaa caffee bara 1994 akka lakkoofsa Itoophiyaatti fooyyeen Finfinneen magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa akka taate bal'inaan ni ibsa. Heera mootummaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaadha waa'ee magaalaa Finfinnee keewwata 49 muraa 5 keessatti akkaataa heera kanaatiin Finfinneen gurtuu bulchiinsa naannoo Oromiyaa ta'uun isii ibsuudhaan akkasumallee uummanni Oromoo faayidaa addaa magaalaa Finfinnee irraa argatu tarreessiti jira. Faayidaa addaa magaalaan Finfinnee naannoo Oromiyaatiif kennuu qabdu tajaajila hawaasummaa, qunnamtii akkasumas dhimmoota bulchiinsa biroo Finfinnee keessaa qabu seeraan kan murtaa'e ta'uun ni beekama. Uummanni Oromoo baroota dheeraaf gaafii abbaa biyyummaa gaafachaa tureen Oromiyaan faayidaa addaa magaalaa Finfinnee irraa argachuu qabduu fi afaan hojii fi afaan barnoota afaan Oromoo akka ta'us gaafachaa turuun qabsaa'uun ni yaadatama. Qabsoo qeerroon Oromoo inni ijoon dhimma magaalaa Finfinnee akka deebi'uuf afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa taasisuuf daangaa Oromiyaa kabajamu akka ta'e gaafilee ijoo ta'u haa ta'uuti malee ammoo mootummaan hanga ammaatti gaafilee uummanni Oromoo gaafachaa ture kan hin deebisin yoo ta'u dhiyeenya kana wal morkii paartileen siyaasaa Oromoo jidduutti karaa miidiyaa faanaatiin dabaraa tureen bakka buutonni dhaabbata bilisummaa Oromoo gaafilee uummanni Oromoo baroota hedduuf akka deebi'uuf qabsaa tureef kaasuudhaan yoo gaafatan bakka buutonni paartii badhaadhinaa ammoo gaafilee kanneen akka gaafii dubatti hafootti ibsanitu jiru. Kunis dhimma gaafii abbaa biyyummaa yeroo ammaa tana Oromoo irraa kan hin eegamne hoggatu magaalaa Finfinnee baroota hedduuf uummanni Oromoo qabsaa tureef ammoo bakka bu'aan paartii badhaadhinaa Dr. Biraanuu Magarsaa Leenjisoo tasabaaf sablammootaati jechuudhaan dubbachuun isaa namoonni hedduun itti qaana'uudhaan yeroo ammaa tana qeeqaa fi falmii garaagaraa uumeeti jira. Akeekkachiisaa sa'aatii 48 Ameerikaaf Iraaniin kennite wal qabatee Iraan deebii kennite. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiisaa sa'aatii 48 biyya Iraaniif kennanii kan turan yoo ta'u Iraan akeekkachiisaa kenname kana wal qabatee deebii kennitee jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan sa'aatii 48 keessatti hulaa Hormuzaa banuu yoo baatte Ameerikaan bu'uuraalee misoomaa inerjii magaalaa guddoo Iraan keessatti argamu akka haleeltu akeekkachiistee kan jirtu yoo ta'u kana wal qabatee pirezidaantiin Iraan Mansuud deebii akeekkachiisaa pirezidaantiin Ameerikaa kennanii yaaliin Iraaniin dadhabsiisuuf kaartaa addunyaa irraa balleessinaa jechuudhaan taasifamaa jiru ijoollee Iraan fashaleessuu hin danda'u Iraaniif jajjabina addaa fi tokkummaa uummata Iraan kan cimsuudha jedhanii jiru. Doorsisaa fi dhaadannoon pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tokkummaa Iraan daran kan jabeessu ta'uu itti dabalanii kan dubbatan yoo ta'u dhaadannoowwan shororkeessummaa akka kana diree waraanaa wal'aansoo kan cimsuudhaas jedhanii jiru. Diinota bulchiinsa keenya sarbuu
taasisuuf yaadanii alatti ulaan hormuza biyyoota kaawwan hundaafuu banaadha kan jedhan pirezidaantiin Iraan haasawa isaanii keessatti. Gama biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ulaa hormuza bansiisuudhaaf ministeera muummee Ingilaandii fi ministeerota biyyoota hedduu deeggarsa kan gaafachaa turan yoo ta'u, ulaa kana bansiisuudhaaf tattaaffiin Ameerikaan taasisaa jirtu Ameerikaa gatii akka hin qabne ishee agarsiisas jedhaniiti jiru. Kanaan gamattis qeeqaa isaaniitiin pirezidaantiin Ameerikaa biyyoota garaagaraa deeggarsa ulaa kana banuudhaaf taasisaniin gaafataa kan turan yoo ta'u, deebii gahaa biyyoota hedduu irraa waan hin arganneef naatoon sodaattota jechuunis qeeqanii jiru. Walitti bu'iinsa Israa'el Ameerikaa fi Iraan gidduutti uumameen tasgabbeessuuf yaalii taasifamaa jiraachuu keessatti Ameerikaan gahee guddaa qabdi kan jedhan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp, haa ta'u malee dhimmi ulaa daandii hormuza daldala addunyaa irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu yaaddoo guddaa akka isaan irratti fidee jirus dubbatanii jiru. Biyyoonni hundinuu haala kana keessatti dhiibbaan akka irra ga'u kan kaasan Tiraamp, naatoon haala kana callisee ilaaluun isaa sodaattota ta'uu isaanii kan agarsiisudha jedhanii jiru. Kanaan gamattis Iraaniif akeekkachiisa sa'aatii 48 kennaniin biyyi isaanii Ameerikaan tarkaanfiiwwan gurguddaa biyya Iraan irratti ulaan kun yoo hin banamne akka fudhachuu dandeettu ibsanii jiru. Humni loltummaa Israa'el gama isaatiin waraanni Hezbollaa fi Iraan walitti geggeessaa jiru torbaanota hedduu itti fudhachuu akka danda'u kan beeksise yoo ta'u, waraana torbee 4 guutuu adeeme kana Israa'el fi Iraan haleellaawwan walirratti fudhachaa kan jiran yoo ta'u, Israa'el duula lafoo Libaanoositti geggeessaa jirtu namoonni 1,000 ol ajjeefamuusaas Aljeeziraan gabaasee jira. Waa'ee iyyattoota viizaa ilaalchisee Ameerikaan imaammata haaraa baafteen iyyattoonni viizaa Itoophiyaanotaaf sagantaan boondii doolaara Ameerikaa hanga 15,000 akka ta'e beeksifte. Imaammanni haaraan kun kan raawwatamu viizaa haaraa erga imaammatichi ba'een booda malee warra dura deemsa keessa jiru kan ilaallanne ta'uun ifame. Ulaagaan kun warra viizaa B1 fi B2 seera qabeessa bitootessa 29 dura kennameef kan ilaallanne ta'ullee imbaasiin ibsite. Imbaasiin Ameerikaa kun kafaltii karaa isaatiin hin raawwatamne irraa akka eegan akeekkachiisuudhaan kuufama dursanii hin kafalina dursanii kafaluun viizaa argachuuf wabii hin ta'u. Marsariitii qaama sadaffaa gowwoomsaa ta'uu malaa jechuudhaan akeekkachiiseeti jira. Itti dabaluudhaan kafaltiin gaafii fi deebii dura raawwatamu kamuu akka hin deebines imbaasichi hubachiiseeti jira. Imaammanni haaraan kun viizaa daldalaa fi turistii qofa kan laallatu yoo ta'u, viizaa barattoota kan hin dabalannee fi barattoonni viizaa F fi M gara Ameerikaa imaluun ulaagaa viizaa qabaachuu hin qaban jechuun kafaltiin kun kafalamuun iyyattoota viizaa daldalaa turistii B1 daldalaatii fi turistii B1 fi B2 ulaagaa guutan qofa irratti akka ta'e cimsee beeksise. Rakkoolee maallaqaa kaashii naannoo Tigraay keessatti mudataa jiru wal qabate maallaqa gabaa gurraachaa maallaqa Eertiraatiin hawaasni naannichaa daldalaa eegaluu isaanii gabaafamee jira. Kanuma wal qabate abbootiin qabeenyaa naannoo Tigraay keessatti argaman maallaqa isaanii akka barbaadanitti akka hin sochoofneef uggurri irra kaahamee jira. Abbootii qabeenyaa naannoo Tigraay keessa jiran uggurri baankota isaanii irra kaahamee ture akka hin kaafamne ibsame. Naannoo Tigraay keessatti abbootiin qabeenyaa hedduun maallaqa isaanii akka barbaadanitti akka hin sochoofneef uggurri irraa kaahamee kan ture yoo ta'u, uggurri kun yeroo ammaatis irraa osoo hin kaafamin akka itti fufuuf murteeffame. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay qabeenyi miseensonni hawaasaa daldala liqii waraanaan dura baankii irraa fudhatan caalbaasii irratti gurgurame yookaan caalbaasii malee maallaqa baankota irraa daddabarfamu wabii ta'e ugguramee akka itti fufuuf qajeelfama cimaa kan dabarse yoo ta'u, xalayaa gaafa Sadaasaa 11 barreeffamee fi pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Jeneraal Taaddasaa Warradaa irratti mallattaa'een akka addeessutti murteen kun rakkoo hawaasummaa fi dinagdee baankonni qabeenya investoroota qabachuu fi caalbaasii irratti gurguruun uumamee dhaabuuf kan yaadame ta'uusaa ibsamee jira. Bulchiinsi yeroo xalayaa kana keessatti mootummaa federaalaa waliin mari'achuu hanga furmaanni dhaabbataan argamutti dabarsanii qabeenya kana abbootii qabeenyaatiif kennuun akka hin danda'amne kan ibse yoo ta'u, qajeelfamni kun mana murtii waliigalaa naannichaa biiroo haqaa fi koominikeeshinii poolisiitiin erga waliin mari'atanii booda ta'uusaa kan ibsame yoo ta'u, bulchiinsi yeroo qaamota hunda qajeelfaman kana guutumatti hojiirra oolchuu fi hordoffii cimaa akka taasisu kan ibse yoo ta'u, naannoo Tigraay keessatti rakkoolee nageenya yeroolee garaagaraa keessaa mul'atanii wal qabate abbootiin qabeenya maallaqa isaanii akka barbaadanitti akka hin sochoosne dhorkamaa kan jiranii fi hanqinni maallaqa kaashii naannichaa keessatti mudataa akka jiru jiraattonni magaalichaa keessa jiraatanis addeessaa jiru. Kanaan gamattis rakkooleen boba'aa hedduun naannoo Tigraay keessatti mudataa akka jiru fi gatiin boba'aattis humnaa ol dabalaa jiraachuu fi kana wal qabate rakkoolee geejjibaa hamaa fi saaxilamaa jiraachuu komii isaanii keessatti hawaasni naannichaa addeessee jira. Rakkoolee maallaqa kaashii naannoo Tigraay keessatti mudataa jiru wal qabate maallaqa gabaa gurraachaa maallaqa Eertiraatiin hawaasni naannichaa daldalaa eegaluu isaanii gabaafamee jira. Kanuma wal qabate abbootiin qabeenyaa naannoo Tigraay keessatti argaman maallaqa isaanii akka barbaadanitti akka hin sochoofneef uggurri irra kaahamee jira.
sababa xiqqaa tokkoon gara waraanatti galuu dandeenyaa jechuudhaan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa raayyaa Lamaxaatti taasiseen dubbachuun dhagaame. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa kaleessa magaalaa Lamaxaatti ibsa kanneen naannoo keenyatti lafti falmisiisan akka hin jirre mootummaanis tahee uummanni ollaa keenya hubachuu qabaa jechuudhaan waliigalteen Piriitooriyaa wayyaanee fi mootummaa federaalaa mallatteessan keessatti naannoowwan dorgoman ifatti labsaman haqamuu isaa falmisiisaa akka ta'e ibsatee jira. Waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra ooluu dhabuu fi mootummaan ammoo ilaalcha filannoo biyyaalessaa ilaalchisee naannoo Tigraay keessatti murtee dabarse ifatti falmuu beesse ammoo uummanni naannoo keenya akka deebisnuu fi abbaa biyyummaa keenya akka kabajamnuuf gaafachaa jiran jechuudhaan kan dubbate pirezidaantiin naannoo Tigraay kun nuti garuu lola hin barbaannu garuu lafa teenya irratti qoosaa hin beeknu jechuudhaan dubbate. Mootummaan yeroo garagaraatti gaafilee gaafatamaa turan deebisuu dhabuun sababni xiqqaan tokko gara waraanatti akka nu naqoof sababa ta'a jechuudhaan dubbate. Jeneraal Tichiti dabaluudhaan waliigaltee nagaa kabajuun obsa guddaa agarsiisaa jirra. Naannicha baajetaa fi mindaa dhorkuun ammoo rakkoo biraa keessa akka mootummaan akka ibsuudhaan gatii guddaa kafalaa jirra. Mootummaan immoo haala jiru kanaan itti fufnaan Tigraay gara waraanatti deebi'uu akka danda'us ibsatee jira.